deebi'eetiin dhufeetiin jira. Viidiyoo yeroo darbee hiriyoottan kiyya jechuudha nuuf hin galle kan jedhamtu jira. Innis irra deebi'ama. Viidiyoo haaraanis ni jira. Viidiyoo haaraa xiqqoo dadhabne kaanee walitti deebina. Abiy Ahmad Ali. Hai Abiy. Hai Awwal. Akkam nagaa? Nagaa maal haajomte? Waa'een filannoo baranaa akkami? Wanni akkanaas hin jira dhageessaneettu viidiyoo jechuudha suuraa adda addaatiin namaa erguudhaan barreeffama adda addaa jechuudha barreeffama sobaa ebeloota akkana barreesse yeroo baay'ee feesbuuk kana irratti argaa ebeloo akkana barreesse ebeloo akkas jedhamee barreeffama fakkeeffamee suuraa ergame jechuudha isatti erga jedhamee fakkeeffamee jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra gadhiifamu jira. Sana uummanni Oromoo hundinuu baruu qaba. Maaliif jennaan tokko sobamuun hin jiru, sobamuun hin danda'amu qaba. Sana isiniin jedha kana hunda isaa aga xumura sagantaa kiyyaatti kana hordoftan kabajaa isin gaafadha. Viidiyoo waa'ee xalafaa yeroo darbee sana jechuudha namoota baay'ee eddeetti rakkisee jira. Eddee baay'ee osoo hin taane eddee xiqqootti rakkisetu jira. Miseenjaraa fi sagalee kiyya waastaappiidhaa fi gosoota garaagaraatiin kan quunnaman jechuudha namoonni wanna xiqqoo tokko rakkisee jira. Wanni xiqqoo rakkise sana viidiyoo ammumaan asirratti waraabee gadhiisu kana yeroon ergeef jechuudha daqiiqaa gabaabduu keessatti hojjetan jechuudha naaf hojjeteera jedhani hamma kana irra deebi'een haga sana isin agarsiisa jechuudha. Yoo inni isin hojjechuu dide hamma marraa 5-6 kanarratti na gaafadha. An hojiin kiyya sooshaal miidiyaa irratti jechuudha aappilikeeshina barsiisuudha. Feesbuukni kiyya Awwal app, yuutuubiin kiyya Aka app. Egaa aappilikeeshina kana jechuudha Play irraa nama miliyoona 10 buufateera. Namoonni afaan Amaariffaatiinis gadhiisaniiru, afaan Ingiliffaatiinis barsiisaa guddicha jechuudha Rare I Teach jedhamu akka asirratti argitan kanatti jechuudha. yuutuubii kana dhaqaa ilaala. Guyyaa 4 dura gadhiisee ture waa'ee aappilikeeshina kana jechuudha. How to see girlfriend's phone screen from your phone ka jedhu kana jechuudha. Viidiyoo sana afaan Ingiliffaatiin barsiisaa afaan Ingiliffaatiin jechuudha waa'ee aappilikeeshinaa barsiisaa namtichi kuni namoota baay'ee hordofa jechuudha. Afaan Amaariffaatis gadhiisaniiru. Dirqama aappilikeeshina kana baruu qabdan. Afaan Amaariffaatiin qaada gadhiifameera namoonni baraniiru. Garuu Oromoo keessatti afaan Oromootiin nama gadhiise hin argine. Yoo isin argitanii jiraattan hin barre. An garuu hin argine. Barsiisota afaan Oromootiin barsiisan hin argine jechuudha. Amma gara viidiyoo sanaatti dabarfanna jechuudha. Viidiyoo kaleessa waa'ee xalafaa sana jechuudha. Ni seentani. Aappilikeeshinni kuni iDroid ka jedhamu kun jechuudha silkii nama xalafuu barbaadan irratti bu'uu qaba. Iimeelii kan keessanuma itti naqachuu qabdan. Kanuma keessan. Hamma hogga kana seentane isinii sign in ka jedhu kanaan seenartani. Kanaan seenuu qabdan. Yoo si'a tokko banattanii kaatane seenuu dandeessani. Kanaan hin seentanu sign up ka jedhu kanaan seentani. Asirratti namoonni baay'een dogongoraadha jechuudha. Sign up ka jedhu kana seentani jechuudha. Bakka barreeffamaa kun akkanas hin gaafata. Iimeelii kiyya asirraa qabu. Nuyyuu naaf kaayatiin jira. Paaspoortii kiyya qofaan itti barreeffadha jechuudha. Kun amma paaspoortii kiyya barreeffadheera gara gadi irrattis paaspoortii RDB barreessinaan jechuun jira jechuudha. Asirratti maqaa barreesseedha. Awwal. Sana booda sign up ka jettu kana cuqaastan jechuudha. Kabajamtoota jaallattoota kiyya isiniif agalu. Kun haala kanaan nuuf barbaada. Sana booda verify ka jedhu kun jira. Noting ka jedhu jira jechuudha. Noting yoo rukute asumaan naabala. Verifying iimeelii sana irratti jechuudha koodii naaf erga. Amma yoo noting jedhe dhumeera jechuudha. Noting jedhama fakkeenyaaf. Kunoo yookaan immoo verify yoo rukuttane koodii isiniif erga jechuudha. Gara iimeelii keessanitti isineera. Kunoo amma naaf banamee jira jechuudha. Kanuma banattaneettuu sana booda viidiyoo kiyya kan duraan gadhiise sana seentanii akkaataa permishinii isaa jechuudha eeyyamatti gootanu achirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Egaa wanti kun kompiitaraan isanuma jechuudha. Kompiitaraan nama yoo nu agarsiise jettanii laaptooppii irratti kompiitara irratti jechuudha. Isin agarsiisa na gaafadha. Hamma 5 4 6 7 gara deebiin isin agarsiisa hojii kiyya kun. Isin agarsiisa jechuudha. Laaptooppii irrattis yoo barbaaddan isin agarsiisa. Baay'ee waliin didu goma xiqqoo wal dida malee. Egaa gara barnoota keenya irratti immoo dabarfanna.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi kiyya bakka jirtan hundatti isin bira naaf fageessuun isin jira. Egaa YouTubein kiyya kana jechuudha yeroo isin irratti gubu subscribe gootan jechuudha. Mallattoo notification asirra dhuftu aal irra buuftan jechuudha. Application irra gadhiisu description jala isin gadhiisa. Description asiin argattan jechuudha. Akkuma kana appii kana buufachuuf linkii kana cuqaasaa ka jedhu kana as jalatti argattan jechuudha. Gara applicationaatti hogga deebinu jechuudha. Application kun jechuudha isa kana face chat jedha. Kun haala kanaan isinii baasaa agree ka jettu kana right itti gootanii next ka jettu kanatti cuqaastan jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii baasa jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa face chat ka jedhu kana yeroo jalqabaatiif isin dhufu kana sana akkanatti cuqaastan jechuudha. Haala kanaan isinii barbaada jechuudha. Wanni kun akkanatti gara daqiiqaa tokko olii tura. Animmoo hagani fixutti ni dhaaba jechuudha kaameeraa. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya jechuudha. Kun haala kanatti nuuf baasaa. Sana booda dark mode kana bifa kan gurraachessu barbaaddan haala kanaan ni gootanii yookaanis ni cuftan jechuudha. Sana booda mallattoo profailii kana seentanii profailii kan keessan godhattan jechuudha. Kan keessan jechuudha. Profailii kan keessan godhattan jechuudha. Fakkeenyaaf koo kan raayyaa irra jira. Kanuma raayyaan godhadha. Egaa haala kanaan profailii kan koo godhadheetiin jira jechuudha. Sana booda irraan deebi'a haala kanaan pupil ka jettu kana akkanatti cuqaasa jechuudha. Add new friend ka jettu kun asirratti ni argamti. Sanan si'a tokkoof haala kanaan cuqaasa jechuudha. Sana booda profailii kana nan seena jechuudha. Yookaan innis immoo maqaa namtichan irratti soba kana uumuu barbaadeef nin barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf nan ka'a Abiy Ahmed Ali kunoo haala kanaan jechuudha. Itti aansuudhaan more information isaa yoo barbaaddanis ni keessan jechuudhaan fakkeenyumaaf waan isinii ka'aa jiruuf haaluma kanaan barreesseetiin isaa profailii deemeetiin fide jechuudha. Amma profailii Facebook isaa buuseetiin jira. Profailii isa fakkaatu jechuudha waan inni irraa qabu ni buuftan isinis waan nama akkanatti hojjechuu barbaaddani. Sana booda profailii irra gootan jechuudha. Achi booda save ka jettu kun gara gadii ni jirti jechuudha. Haala kanaan save itti gootan jechuudha. Egaa haala kanaan isiniif barbaada jechuudha kabajamtoota jaalamtoota keenya. Hamma haala kanaan naaf kaa'eetiin jira jechuudha kabajamtoota jaalamtoota keenya. Nan seenaa hoggan seena jechuudha. Kun haala kanaan active now ka jedhu kun ni jira jechuudha. Online irra akka jiru ni beeksisa. Sana booda waan barbaade hojjechuu ni danda'a. Fakkeenyaaf hi Abiy anatu jedhaanii fakkeenyaaf yoo an kan hin jedhu ta'e send kun haala kanaan send rukuta jechuudha. Hi Abiy jedheetiin jira. Inni immoo yoo akka inni kan naaf deebisu ta'e jechuudha. Hi Awwal gosuma barbaade kun mallattoo send ni jirti. Sana booda resave ka jettu kanan cuqaasa jechuudha. Receive yoo gan cuqaase akka waan inni naa ergeetti dhufaa jechuudha. Akkam nagaa jedhaanii kunoo nagaa maal haa jomte Abiyyiitu jedha jechuudha. Waa'een filannoo baranaa akkami kunoo haala kanaan seendi godha jechuudha. Yoon suuraa erguu fi barbaades niin erga jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argitanu suuraa yoon kanuma isaa kana yoon erguu fi barbaade kunoo haala kanaan erguu fi niin barbaada. Akka inni naa ergus fakkeesseen godha jechuudha. Sagaleenis qabuu ni danda'ama. Stiikariinis ashaangullitti yookaan stiikariin bifa barbaaddan jira jechuudha. Haala kanaan guutummaan guutuutti wanna ta'e hundaa'u hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Egaa kana fakkaatan siin jedha. Taphumaaf ittiin taphadhaa malee jechuudha. Wanti dhumarratti isinii dhaamu sobdanee nama adda addaatti fakkeessuun hin danda'amu. Baay'ee akka beekamu taphaaf yoo ta'e malee jechuudha. Wanna adda addaa rakkoo namarraan gahuudhaaf akka ittiin fayyadamneen sinin jedha. Kanan siniif dhaama. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.